Baga barahara baru malam aku dah jahat ini singgah. Baga ucike baga ada madrur kasih misalnya. Ayah barahara mana kisah ini kapan sudah aku begini. baga barahara ucike baga negan uftani. Kecuma kayaknya harus laga. Sorry. Akkam jirtu hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hordoftan duraan dursee baga ayyaana bara 2016 nagaan isin ga'e barri 2016 kan gammachuu kan jaalalaa fi kan tokkummaa akka isiniif ta'u hawwina qophii addaa ayyaana bara 2016 sabeeffachuudhaan turtii tamsaasa kallattii qabannee dhiyaanneeti jirra. Kanaafuu turtii ayyaana qophii ayyaana addaa kanaatiin ogeessa fayyaa tokko qabanneeti mana isaaniitii argamneeti jirra. Qophii ayyaana keenyatiin mana keessummaa keenyatti nyaachaa dhugaa daadhii unachaa cooma murachaa kan nuti kallattumaan isin biraan gaati turru. Kanaafuu isinis iddoo adda addaa teechanii ayyaana kana waliin akka turtii taasifnu isin affeeraa keessummaan ayyaana keenyaa Dr. Alamaayyoo goota fayyaa kan ta'an mana isaaniitii kan turtii waliin taasifnu hamma sagantaa xumura keenyatti waliin turaa kan jedhu qopheessan qophichaa agarsiisa isheetu qophicha qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa akkasumas waraabbii kaameeraa taasisuudhaan Oliifan Tasfaayee waliin turtii taasisa. Kanaafuu ammas irra deemuudhaan barri kun bara gammachuu bara jaalalaa akka isiniif ta'u hawwina. Doktor baga bara 2016 maatii keetii fi ollaa kee waliin nagaan isin ga'e jechuun barbaada. Baga wajjin geenye barri haaraan barri 2016 kun kan fayyaa kan jaalala kan tokkummaa kan waan barbaannutti milkeeffannu karoora keenyatti milkeeffannu waan namni itti guuttannu kan dhabetti argatu akka nuuf ta'u moo uummata keenyaaf fayyaan akka argatu hawwii kiyyan dabarsa. Egaa Dr. Alamaayyoo barri haarawaa kun yoo dhufu hiika maalii qaba? Keessattuu barri haarawaa yoo dhufu yaadannoon isin qabdanoo akkamitti ibsama? Barri haaraa jechuun yeroo hundaayyuu ilmi namaa jiru isaa keessatti wanta ittiin karoorfate milkeeffatu yaada adda addaa karoora adda addaa abdii guddaa qabatee maatii isaatiif ofii isaatiif biyya isaatiif galma gahinsa jiruuf jireenya isaa karoorfatuu fi karoora saniif immoo abdii guddaadhaan kan eeggatu barri haaraa jechuudha. Kanaaf barri haaraan iddoo guddaa qaba jechaadha. Mee tole Dr. Alamaayyoo mee haalli guddina keessanii akkasumas immoo haalli barnoota keessanii hoo maal fakkaata? Egaa ani kanan aladde baadiyyaatti ijoollee baadiyyaa jechaadha. Baadiyyaa asuma baashawaa keessatti ana lumii ganda qoqaa nagahoo jedhama. So baadiyyaadha. Barri haaraan immoo baadiyyaa keessatti iddoo guddaa qaba. Iddoo addaas qaba. Mudannoo addaas hin qabna. Guddinni koo baadiyyuma keessatti haalli barumsa kiyyas baadiyyuma keessatti barumsa kan calqabe booda immoo saniin booda gara magaalaa Mojooti kanan magaalaa Mojoo fi magaalaa Wanjiitti kanan baradhe. Kutaa 12 egaa fixee booda yuunivarsiitii galee yuunivarsiitii Jimmaa muummee fayyaa School of Medicine yuunivarsiitii Jimmaatti seenne sammuu achi waggaa 6 fi walakkaa egan baradheen booda bahee jechaadha. Yuunivarsiitii Finfinnee ammas School of Medicine Tukur Ambassaa jedhamu achitti specializationii kiyya muummee yookaan dipaartimentii yaalii daa'immaniitii fi ijoolleetiin egan xumureen booda immoo as Adaamatti dhufee duraanis Adaamaan hojjechaa ture.
akkasiidha jecha. Tole Dr. Ka yeroo baay'ee maatiin keenya yoo nu guddisu fedhiin ijoollummaadhaan qabdan maalinni yoo barattan maal ta'uu barbaaddan nuun jedhan isin kanaafuu yeroo ijoollummaa keessanii hawwiin keessan abjuun keessan ogummaa fayyaa kana ture. Dhugaa dubbachuudhaaf baadiyyaa keessatti naannoon ani dhaladhee guddatetti barumsa maatiin koo fedhii barumsaa hin qaba. Barumsaatti na seensisanii garuu yeroo dura calqabu yoon baradhu yookaan kan hakiman ta'a kanan ta'a kan jedhu sun hin jiru. Deemee magaalatti gangalee gan immoo haayiskuulii seenee booda haayiskuulii gubbaa irratti namoonni modeela ta'an argaa dhufne namni barate haayiskuulii Mojoo keessaa yookaan sadarkaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Mojoo keessaa ijoolleen baratanii ijoollee baadiyyaas ta'e ijoolleen magaalaa baratanii iddoo gaarii gahan nageenya ni arginaa saniin boodatti immoo cimaa barumsiis mi'eeffachaa wanta gaarii akka gahu egan baraa dhufee ogummaa fayyaa kanaaf immoo itti dhufee jechaadha jechuun sammuu kee keessatti hakima ta'uun qaba kan jedhu sun egan haayiskuulii seenee egon nama fakkiin haa ta'u argachaa dhufee booda malee saniin duratti wanti akkasii hin jiru. Ani hakima saduun ta'uu baadhee qonnaan bulaa gaarii ta'ee kan jiraadhu nan beekan ture because yoon baradhu qotaatis barachaatis waan turreef lamaan wal cinaa waan oofnuuf sanii kan sadarkaa lammaffaa seenee booda kan hakima ta'uudhaaf fedhiin dhufe. Ayyaana haaraa bara 2016 ayyaana kana yoo kabajnu mana Dr. Alamaayyoo Girmaa kallattimaan isin biraatii gaatii kan jirru. Dr. Alamaayyoo Girmaa akkuma beekamu ayyaana haaraa kana yoo kabajnu sirboota adda addaatu jira keessattuu goobeetu jira shanoyyootu jira isinis yeroo ijoollummaa keessanii mee maal yaadattan yaadannoo akkamii qabdan? Yeroo ijoollummaatti qaamidhaa fi iddoon qabnu baay'ee guddaadha naannoo keenya keessatti. Naannoo baadiyyaa keenya nu biratti tokko yeroo gannaa qaammin gahuudhaan duratti galgala goobee sirbinaa jechaadha. Manarra deemna goobeen sirbinaa haga qaammin gahuutti ijoolleen hiriyoonni naannoo tokko jiran wal gurreet gumiidhaan sirbaa galgala in sirbinaa maallaqa walitti kuufanna. Maallaqa kuufanne san abbaan bira taa'u achuma keessaa nama hin filannaa namna qarshiisaan nu qabu ijoollummaa amanamaa jechuudha. Yeroo baay'ee ani qabeen beeku waan ta'eef hin beeku ijoolleen biraa ni jiru kanaaf inni guddaa ta'e qarshii kana nuuf qaba gaafa qaammii sana addaan fudhannaa jechaadha. Gaafa qaammii immoo waa lamatu jira shamarran abaabilee jedhu nu immoo ni echisna wadaajiin jedhamu kun jira nu biratti baay'ee beekama naannoo keenyatti ijoolleen shamarranii gaafa san baadiyyaa keessa waan ta'eef coqorsi ni jira. Coqorsi kun hin guduufama. Ijoolleen manneen baadiyyaa keessatti adda faffagaataniit kan jiranii manneen mana tokkorraa mana biraatti sirbaniit kan deeman ijoolleen shamarranii abaabilee jedhu. Yeroo kana hundumtuu wadaajiin jedhamu kun baay'ee beekama naannoo keenyatti jechaadha. Kanaafuu in deemtaa coqorsiisuun akkasii kuffisu goota. Duubaayitti dhuftaa coqorsiisuun egaa kuffisee booda akkasii dhungattu goota jechaadha. Ijoolleen shamarranii tun kanatti barbaaddu sun. Kanaafuu waggaadhaan wanti kana kun itti fufuufannaa qaamee gubbaratti yaadannoon qabnu baay'ee tokko sirba wadaajii kana yookaan immoo iyyuu qaamee gizee wadaajii kana dubartii ol dhungachuu kana mee mudannoo maal qabda? Ani qaamee gubbaratti akkuma isin jedha ka amma kutaa 8 fixeen kutaa 9 nu biran jiru haayiskuuliin yookaan Mojoo yookaan Adaamaa yookaan naannoo jirutti deemeeti namni bakka firri jirutti kan deemee baratu ani kutaa 9 akkuma yeroo seenu ta'u ganna sanitti uffanni baay'ee bareedaan tokko naaf bitame abbaan koo naaf bite silver jaakeetti jedhama warroonni kun yaadattan hin beeku silver jaakeettiin kan taanetti bareedde yeroo sanitti so amma bitee baadiyyaa gara magaalaatti galuu fi qabxii gaariis waan fideef immoo maatiin kiyya uffata sanaa bite ishii san gaafuma qaambii sanaan uffadhe ishii fudhadheen gara haayiskuulii deema beektaa surreen naa bitamee tiishartiin gaariin naa bitamee silver jaakeettiin yeroo sana akka faashinii natti fakkaatti naa bitamte. So ijoolleen
abaabilee jedhamtuun dhadhaa mana namaa hoo dhaqan dhadhaadhaan dibamu. So dhadhaa dibatteerti mucayyoo namaan wadaajidha jedhuun tun jechaadha. Silvariin jaakkeettiin tun immoo akka shaamatee hin qabatti wanti tuqu kun kana keessatti hundumtuu hiriyoota wajjin yoo deemnu akka carraa ta'ee wadaajii kana gizee dhungachuudha taanutti akka dhungatan baay'isoo dhiiraa mataan dhungatu baay'isoo wayi qabdee giddu mana dhungadhu ittaan kana keessatti wannoo sun dhadhaan yaalaa tuqe silver jaakeetti sun silver jaakeetti baay'ee bareeddu dhadhaa sun hin tuqee fudhadhee hin deemne soo kun mudannoo gaariidha na yaada dhagaa ammaa jechaadha. Hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hordofaa jirtan kaa akkuma beekamu birraan quufaa birraan gammachuudha birraan badhaadhina nutis kaamana Dr. Alamaayyoo Girmaatti nyaachaa dhugaa bashannanaati kan nuti jirru isinis iddoo jirtanitti nyaachaa dhugaa bashannanaa akka jirtan abdii goona Dr. Kaa mee dhimmi ogummaa fayyaa kun kaa ogummaa olaanaadha ogummaa dhimma lubbuuti kanaafuu naabusni ogummaa fayyaa kun akkamitti gorfama Dr. Ogummaan fayyaa ogummaawwan jiran keessaa waa baay'een adda isa godha. Tokko inni guddaan ogummaan fayyaa lubbuu namaatiin wal qabata. Lubbuun namaa immoo qaaliidha. Ilmi namaa addunyaa kanarratti eega dhufee booda lubbuun isaa jireenyi isaa fayyummaan isaa eeggamee akka jiraatu gargaarsa hangoonu jechaadha. Kanaaf tokko namni rakkatee namni fayyaadhaaf si bira dhufu waaqatti aanee sitti amanee kan si bira dhufu jechaadha. Kanaafuu amanummaan isa tokko jechaadha. Amantiidhaan rakkoo isaa sanna naafi kan jedheet kan dhufu lammaffaa nama biraatti himachuu kan dandeenye kan waaqa qofa inni fi waaqni qoftu beeku yeroo tokko tokko abbaan manaatis haadha manaatti kan himachuu hin dandeenye haati manaatis haadha abbaa manaatti kan himachuu hin dandeenye ta'uu danda'a dhibeewwan isaan qaban kan rakkoon isaan qaban garuu hakima dhoksuun hin danda'amu kanaaf hakimni amanamaa ta'uu qabaa jechuudha inni kun amanummaadha kan biraa immoo hakimni tokko nama isa bira dhufe san tasgabbaa'ee akka isaa ta'ee jechaadha akka nama sanii ta'ee mararamee fi tajaajila inni barbaadu san kennuu qabaa jechuudha soo naamusni tokko isa jechaadha kan biraa ogeessi fayyaa iccitii namaa eeguu qaba jechuudha. Keessattuu iccitii dhukkubsichaa isaaf yoo saniifuu nama biraatti himuu yoo kan barbaadu ta'e fedhii isaa ilaaltee nama inni barbaadu saniif itti himuu yookaan sheer gochuu barbaada malee iccitiin eeguun baay'ee barbaachisaadha ogummaa fayyaa keessatti. Kan biraa yeroodhaan tajaajila nama saniif kennu. Baay'ee gaariidha. Dr. Kaa nuti kabajaa jirru kaa ayyaana bara haaraa 2016ti. Ayyaanni nyaata fi dhugaatii dabalatee kaa sirbaan kan dabalameeti ayyaana fakkaatu. Kanaafuu mee sirba jaalattan keessaa sirba tokko nuuf jedhaa tota biraan isiniin geenye. Gaa sirboonni baay'een babbareedoo ni jirani. Ayyaana qaamatti wal qabate baay'ee garuu kan jaaladhu kan sirba Iteenis Girma haadha manaa Dammara Laggasan fakkaata. Eeyyan kan isheedha akkan affeertan kabajaan gaafadha. Baay'ee gaariidha kan dhaggeeffattoota biraan isinii keenya Dr. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hordoftaan kaa sirba kana isin biraan geenyetti kan olitti deebinu ta'a.
Broadcasting Service hordofaa jirtan sirbicha kan dhaggeeffannee ittiin buharree walitti deebineeti jirra. Ammas kaamee gara Dr. waliin turtii kan taasifnu ta'a. Dr. Ka akkuma beekamu yeroo ammaa kana kaasiin investimentii fayyaa irratti bobbaatanii akkasumas hospitaala dhuunfaa keessanii handhuuraa magaalaa Adaamaa keessatti banattanii kan tajaajila fayyaa eegsisaatii kan jirtan. Mee iccitiin milkaa'ina hospitaala kanaa maali Dr. Egaa iccitiin milkaa'ina ilma namaa tokko cichanii hawaasa ofii tajaajiludha. Hawaasa ofii tajaajiludha bakka jirtutti jechaadha. Yeroo tokkoon milkiin waan dhufu miti. Yeroo tajaajila uummataaf kennitu keessatti oduu nuffin hawaasa kee tajaajilu. Ani egan digirii calqabaatiin ogeessa fayyaa ta'ee eebbifamee baheen booda hawaasa kiyya hospitaalota adda addaa keessatti tajaajilee jira. Isa calqabaa akkuma baheen hospitaala Amboon ture. Waggaa tokkoof hospitaala Amboo keessatti tajaajilee jira. Yeroo sanitti hiriyoottan kiyya hakimoota hiriyoottan kiyya wajjin iddoo iddootti eebbifanii dhufan wajjin hawaasa keenya sirriitti tajaajilee jirra. Tajaajila isaa keessatti gasii immoo gara hospitaala Adaamaa dhufe. Hospitaala Adaamaa keessatti hawaasa kiyya dhiyeenya sirriitti tajaajiluun calqabe. Akkuma hospitaala Amboo keessatti hojjechaa ture san asis immoo hawaasa kiyya amanummaadhaan oduu nuffii tokko malee tajaajila kiyya uummataaf kennaan ture. Saniin booda gaggeessummaattis akka meedikaal daayirektaraas ta'ee wanta uummanni koo barbaadu wanta immoo hospitaalli Adaamaa cimee akka deemuu fi hawaasni keenya tajaajila akka irraa argatu gochuu keessatti saniin boodas immoo gaggeessummaadhaan seektara fayyaatis gaggeessan jira. Saniin booda egaa akkuma duratti kaasee yuunivarsiitii Finfinnee kan seeneen booda immoo ispeeshaalaayiz godhee kan ba'e tajaajila yaalii daa'immanii gubbaarratti sadarkaa baay'eetti wanti uummanni kiyya barbaadu nan beeka durumaayyuu uummanni kiyya maal barbaada rakkoon fayyaa inni furachuu fi qabu maal jedhu san sirriitti addaan baasee ispeeshaalii rakkoo daa'immanii reef dhalatanii hospitaala keessatti akka babal'atu sirriitti akka kennamu wanta qaamolee gaggeessaa olaanaa wajjin biiroo fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa wajjin meeshaaleen argamuu qaban akka argaman sunis immoo tajaajila kennu. Maaliif tajaajilli kun duraan Finfinnee keessatti qofatti kan argamu gara Adaamaatti immoo dhufee maaliif tajaajilli kun hin kenname kan jedhu sana keessatti kunis hawaasa koo akkan baay'ee tajaajilu godhee jira. Saniin booda immoo ani barsiisas nan barsiisa hakimoota nan barsiisa. San cinaatti immoo galgala egaa sa'aatii kee yookaan yeroo kee akka itti fayyadamtetti kan waan jedhu teessee taphattee galgalas dhugdee yookaan yeroo kee dabarsuu hin dandeessa. Ani garuu sa'aatii mootummaatiin alatti dhuunfaadhaan kiliinika fayyaa banadheen calqabe Adaamaa keessatti 2007 kanan kiliinika fayyaa giddu galeessa haadha manaatii wajjin ta'uudhaan bananne isa immoo guddisaa gosoota biraa wajjin immoo hojjechaa maaliif kophaa keetis yoo hojjette hin ta'u namoota biraa wajjinis immoo hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. So tiimworkiidhaan hojjechaa deemuudhaaf hakimoota biraas hojii daballee hawaasa keenyaaf immoo tajaajila guddaa kennuudhaaf kiliinika giddu galeessa ture san immoo gara dhaabbata haadholii fi daa'immanitti ol guddisne sanis baay'ee sirriitti hawaasa keenya tajaajillee jirra. Kana keessatti garuu maalidha yeroo akkuma by the way hojii kee yoo sirriitti hojjette hawaasnis amantaa sirriitti horata. Hawaasni amantaa sirriitti horatu sun immoo hawaasa kanaaf maalan boru hiika jetteet immoo karoora biraa qabaata jechaadha. So dhaabbata adda haadholiif daa'immanii wiirtuu fayyaa jechuudha. Adda haadholiif daa'immanii baatii kan jedhu dura kilinika giddu galeessa baatiiti. Isa immoo gara wiirtuutti ol guddisne. San immoo ammas mana karaa keessatti kan hojjennu. Kiraan manaa yeroo yeroodhaan dabalaa dhufa. Maaliif akkuma ati nama tajaajiltu guddifachaa deemtuun abbaan sitti kireessu sun immoo wannoo guddisaa deema. So kun immoo xiiqiin nutti uume jechaadha. Xiiqiin nutti uume xiiqi sun kaka'umsa nu ta'ee lafa magaalaa Adaamaa keessatti jidduutti hin bitanne. Hospitaala guddaa handhuura magaalaa Adaamaa keessatti ijaarrane haadha manaatii wajjin hojii gaarii hojjechaa jirra. Iccitiin milkaa'ina keenya ciccinee hojjechuu hawaasa keenya beekuu rakkoo hawaasa keenyaa beekuu hawaasa keenyaaf immoo bakka inni rakkatetti dhaqqabu rakkoo isaa hiikaa deemuu kan jedhu sanii hawaasa keenya jechaadha. Mee keessattuu Dooktar Ka keessattuu tajaajilli hospitaalli kun kennu mee kallattiidhaan maal fa'aa kennaati jira keessattuu dhaggeeffattoonni keenya hospitaala kanatti dhufanii tajaajila qixa ta'e argachuu akka qaban hospitaalli kun toora
fayyummaa kanarratti mee maal fa'aarratti xiyyeeffatee kan inni hojjechaa jiru doktor? Wanni guddaan hojiin inni guddaan tajaajila fayyaa haadholiif daa'immaniis kan dura calqabsiisin jedheen jira. Haadholiif daa'imman irratti hojii guddaan hojjetama. An biraa immoo baqaqsanii yaalu sarjikaal rakkoo dipaartimentii sarjarii hin qabna. Rakkoo baqaqsanii yaaluutiin dhibee baqaqsanii yaaluutiin yaalamuu qaban namoota rakkoo qabaniif isa tajaajila baqaqsanii yaaluun kennina. Tajaajila dhibee keessoo hin kennina. Internal medicine hojii guddaa hojjechaa jirra. Kan biraa immoo tajaajila lafeedhaan wal qabatu rakkoo lafee orthopedics kan jennu kennina. Ispeeshaalistiiwwan dhibee keessoo bebbeekamoo qabna kan sarjarii hojjetan yookaan dhibee baqaqsanii yaaluu hojjetan ispeeshaalistii baay'ee hiriyoota ta'an bebbeekamoo ta'an isaan wajjin tajaajila uummata keenyaaf ni kennina. Kan biraa tajaajila ICU inni guddaan tokko rakkoon hawaasa keenya dhibee cimaa warroota qaban warroota dhibee cimaa qabaniif tajaajila kennan tajaajila ICU ni qabna. Isas tajaajila ni kennina. Tajaajila faarmaasii bal'aa sa'aatii 24 kennu tajaajila balaa tasaa emergency service ni qabna. Kan biraa immoo tajaajila laaboraatoorii baay'ee ammayyaawaa ta'e ni qabna. Immeejingiidhaan raajii tajaajila raajii ni kennina. Yeroo dhiyootti immoo yoo rabbi jedhe bara 2016 keenyatti kanatti hawaasa keenyaaf kan isaan tajaajila special MRI kanan dura gara Finfinnee deemanii hojjechaa jiran amma isa yeroo dhiyootti yoo hagamoo ture ji'a 2-3 keessatti tajaajila ni kennina. Baay'ee gaariidha. Adaamaa Broadcasting Service hordofaa jirtan ka mana Dr. Alamaayyoo Girmaa taa'uudhaan tamsaasa kallattiitii ka ayyaana bara haarawaa 2016 kabajaati kan jirru mana Dr. Alamaayyoo Girmaatti ka nyaachaa dhugaa bashannanaati kan nuti argamu. Isinis iddoo teessan hundatti nyaachaa dhugaa bashannanaa akka jirtan abdii goona. Dr. Ammas Kaabee marii keenya akkuma itti fufetti jiraati. Akkuma beekamu ka dhiira cimaa tokko duuba dubartii cimtuu tokkotu jira. Akkasumas immoo dubartii cimtuu duuba dhiira cimaatu jira jedhama. Mee haadha warraa keessa wajjin akkamitti wal argattan? Akka keessattuu goobee irratti wal argattan moo eessatti toorri isin walitti dhuftan? Kanaafuu akkasumas immoo mee waa'ee haadha keessanii mee akkamitti nu ibsitu? Yuunivarsiitii Jimmaa Tigizeen baradhu waggaa 5ffaa Yuunivarsiitii waggaa 5ffaa Gizeen turetti wal barre. Ishiinis achi baratti Yuunivarsiitii Jimmaa baratti. Akka carraa ta'ee egaa wal barree booda immoo akkaataan itti wal goobee miti. Yuunivarsiitii keessan jira goobee yuunivarsiitii keessatti goobee maaltu jira yeroo hundaa biziidha. Ogummaan fayyaa baay'ee cimaadha. Yeroo isin qabdu garuu yeroo akkuma juuniyeeriin kee dhufuuf yeroo yeroodhaan gizee fireeshin dhufu wal baraa deemtaa akka carraa ta'e wal barree waggaa 5ffaan ture yeroo sanii isheen waggaa 2ffaa yookaan natti fakkaata. Waggaa 1ffaadha. Achitti wal barree garuu eenyu dura akka dubbisan beeku. Kanaafuu Yuunivarsiitii Jimmaatti wal barree jechaadha. Achiin booda kun waggaa ammaa Walumaan jirra. Mee turtii walii qabeenya kana hunda hojii kana hunda keessatti gaheen ishiin taphattu baay'ee guddaadha. Kanaafuu an durseetan ba'e isheen immoo aga fixee dhuftutti immoo ani hospitaala Ambootti jijjiiramee Adaamatti ramadame. Hospitaala Adaamaa keessatti gizeen hojjedhu isheen immoo xumurtee dhufte. Achumaan jiruu keenya jalqabne jechaadha hospitaala Adaamaa keessatti. Wajjumaan hojii hojjechaa yeroo san kaanis hojii kiiraan ture. Eegasiin booda immoo anis Yuunivarsiitii egaa ispeeshaalist godhee booda immoo yeroo tokko fixan ishiinis Jimmatti immoo deebitee hin fixxe barumsa ishii. Anis immoo Yuunivarsiitiidhaan nan ba'e kilinikii kana wajjin bananne jecha kilinikii haga amma hospitaala ga'e kana wajjin bananne san keessatti ishiin ogeessa faarmaasiiti ani ogeessa fayyaati. Gaheen ishii guddaadha. Meeshaawwan hospitaala keenya hospitaala Baatii meeshaawwan jiran san hunda biyya alaa deemee kan bita isheedha. Nu meeshaan asirratti walii galaa meeshaan bitamuu qabu kam kan jedhu saniin booda immoo ishiidha kan bitu ijaarsisuu keessatti. Ijaarsisuu keessatti ani yeroo hundaayyuu hojiirra jira. Ishiin immoo akka maandisaa taate hospitaala kana ijaarsisee asiin ga'u keessatti
gahee guddaa taphattee jirti. Mee doog walii turtii gootan keessatti mee ijoollee meeqa horattan? Ijoolleen kun kan as jiran kana ijoollee 4 qabnaa jechaadha. Ijoollee 4 dubartii 3 fi dhiira 1 qabnaa. Doog ayyaana bara haaraa 2016 yeroo ayyaanaa ka nyaanni aadaan kun ka'uun isaan oolu. Haati warraa nyaata aadaa si qopheessitu keessaa mee kam jaalattaaf doktor? Garuu sitti waa tokko kaasuun barbaada. Isaniin duratti yeroo jimma turretti isheen akka carraa ta'e obboleettiin ishee jimma jirti. Carraa qaban ijoolleen wajjin jiraatan. Tokko maali yeroo hundaayyuu ayyaana indaaqqoon nuuf dhufa. Yuunivarsiitii keessatti indaaqqoo argachuun waan guddaadha. Waxii indaaqqoo hojjettee fiddina isarratti baay'ee cimtuudha. Ishiitu hojjetaa. Kanaafuu waxii indaaqqoo baay'ee hojjetti. Eegan immoo ambutti ramadamee boodas ishiin hin fidne garuu yeroo boqonnaa hin dhufti. Hospitaala amboon jira. Yeroo ayyaana indaaqqoo hojjechuuf na dhufti jechaadha. Kanaafuu waxii indaaqqoo sirriitti dandeessi. Kanaafuu isaan dinqisiifadhaa jechaadha. Nyaachas turre ijoolleen amma baachii kiyaayyuu eega deemanii booda ammas yeroo naa bilbilan waayuma achitti jimmatti nyaannu sana kaasan jechaadha. Baay'ee gaariidha kan nyaata kan nutis namni kan laallu ta'a. Mee amma gara haadha warraa Dr. Alamaayyoo Girmaattan isin deebisa. Ogummaa fayyaa irratti kan isaan bobba'aa fi hawaasa isaanii kanaaf kenna tajaajila fayyaa irratti xiinxanii kan hojjechaa jiran. Mee isa kan akkamitti dinqisiifattan keessattuu cinaa isaa dhaabbachuudhaan isaan deeggaruudhaan cimanii akka itti ba'an tartanii abbaa hospitaalallee taataniitti jirtu. Kanaafuu mee Dr. Alamaayyoo kana akkamitti ibsitu? Hojii irratti baay'ee cimaa hojii isaa kan kabaju. Sa'aatii isaallee kan kabaju, peeshantoota isaallee kan kabaju, hojii irratti waa takka kaanaan atu gargaara. Hojii isaa kan fayyaa irratti jiru kan hunda of beekee kan hojjetudha. Ijoollee qo'achiisuu manaaf yeroo kenneetu mana keessatti immoo maatii isaa ijoollee isaa wajjin turtii taasisuu keessatti akkamitti ibsama? Mana keessatti illee ijoollee sa'aatii qabnu sa'aatii qabuun innis kan sa'aatii qabnuun hin qo'achiisaa. Ijoollee kanillee fooloo godha yeruma qabnuun isa responsibility fudhatee kan hundi ijoollee isaa la fooloo godha hin qo'achiisaa. Kanaan ijoollee sirriitti qabee jira. Manaaf iddoo guddaa qaba. Baay'ee gaariidha. Nyaata aadaatiin handaaqqoo dabalatee nyaata aadaa addaa kan ati hojjettu yookaan immoo kan ati qopheessite kan inni si jaalatu kan biraa ibsuu fi dandeessaa? Handaaqqoo fi cuukkoolee hin jaalata. Cuukkoo ni jaalata. Doktor akkuma beekamu isin miseensa caffee Oromiyaati tajaajila hawaasaa kennuu irratti illee bal'inaan ogummaa fayyaa kana cinaatti kan hojjechaa jirtan. Keessattuu kenna tajaajila isin immoo mootummaa fi hawaasa kanaaf riqicha taataniiti kan isin hojjettanii. Mee qixa kanaanoo hojiin hojjetamaa jiru akkamitti ibsama? Egaa bakka bu'ummaa uummataa qabaachuun tokkoffaa ogeessa fayyaa ta'uun ba'aa tokko. Ogeessa fayyaa taatee guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan waa'ee hawaasaatti kan yaaddu guyyaa guyyaadhaan jechaadha. Dabalataan immoo bakka bu'ummaa hawaasaa uummata ta'uun carraa guddaadha. Anaaf carraa guddaadha. Akkaataa danda'ameen rakkoon hawaasa kiyyaa akka hiikamu waanan miseensa caffee ta'e otoo hin ta'in waan bakka bu'aa uummataa ta'e otoo hin ta'in akka nama tokkotti hawaasni koo akka rakkoo keessaa bahu ijoollummaa kiyyaa kaasee akkaataan itti guddadhe uummata tajaajiluu kan jedhu san tajaajiluudha yeroo hundaayyuu san keessatti immoo tokko rakkoo hawaasa kiyyaa maadha kan jedhu nan beeka dursee ture. Ammas immoo egaa miseensa caffee ta'e akkaataa rakkoowwan kenniinsa tajaajila adda addaatiin jiru akka hiikamu hojii nan hojjedha. Hawaasa koo nan mariisisa. Hawaasa na filate, hawaasa amantiin irratti qabee na filate bakka rakkoon isaa jirutti rakkoon isaa akka dhagahamu rakkoon sun akka hiikamu dhagahuu qofaa miti dhagahamee immoo akka hiikamu qaama immoo olaanaa qaama mootummaa gaafa raawwachiisaa ta'e wajjin nan mari'adha jechaadha nan kaasa. Ammaayyuu marii hawaasaa yeroo hundaayyuu yeroo isaa eegee nan dhaggeeffadha. Kan kaan achitti immoo namni rakkoo qabu akka na bira dhufee rakkoosa wanta hiikamuu fi qabu jiraatan magaalaa keessa rakkoon hawaasa keenyaa baay'eedha akka hiikamu nan hojjedha. Akka rabbi
nagargaarus yeroo hundaa kadhannaa kiyya bakka uummaa kiyyas sirriitti baay'atan jira marii hawaasaa uummata kunan dhangeeffadha guyyaa guyyaanis tajaajilan kennaa jira waan ta'eef jechaadha kanaafuu hojii hojjechaa jirra egaa waan isnu gargaara bara haaraa keessatti immoo hawaasni keenya akka tokko ta'u akka wal dhaga'u naawwaa jechaadha. Mee xumura irratti ergaa uummata keetiif akkasumas ollaa keetiif hiriyoottan keetiif ergaa baga isinii gahee dhaammachuu dandeessa Dooktar. Barri haaraan kun nu hundaafu kan nagaa kan fayyaa kan godinaa kan ta'u fedhii fi hawwii koo dabarsaa galatoomaa naa jiraadhaa ayyaana gaarii. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hordofaa jirtan keessummaa addaa qophii addaa keessummaa ayyaana bara 2016 sababeeffachuudhaan turtii kallattii tamsaasaa mana Dooktar Alamaayyoo Girmaatii simbiraan gaarii turre kanuma xumurameeti jira. Ammas irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii ayyaana gammachuu ayyaana tokkummaa akka isiniif ta'u hawwaa qopheessan qophichaa anasiisaa isheetu qophicha qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa waraabbii kaameraatiin Oliikan Tasfaayeen waliin turtii taasiseeti jira. Ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u horaa bulaa deebana. Bara haaraa kana bara nagaa nu godhe bara qufaa nu godhe bara nageenyaa nu godhe akkanumatti yeroo hundaayyuu kan akkatti bara haaraa wajjin kabaju nu haa godhu nu haa jiraachu wajjin nu haa jiraachisu fayyaa nu haa kennu isinis maatii keessaniif hiriyoottan kiyya warra as dhuftanii ayyaana wajjin kabajjan akkanumatti nagaa isin haa kennu fayyaa isin haa kennu barri haaraan kun kan nagaa nu haa ta'u daabboo kana haa murru. Ililcha.